Allahi ardi diga Ayub Bakari Kamustafa Harawe guman jara akabun hasawamiti kawe Dini abdi kope dini Usmayo Musa Dini marame harka dini Yosef Gamach Hanakama konin kanyama konin wa Dini marame harka dini Yosef diga Ayub Bakari Kamustafa Harawe guman jara akabun hasawamiti kawe Dini abdi kope dini Usmayo Musa Dini marame harka dini Yosef Gamachu Kaebisa adunya mujamata dabe kaebisa adunya kajirenya ayana Dubbin akkana taana walittire gayyana walittire gayyana nufichisiifteen galtuu nutilleen haaloo baana nutilleen gumaa baana osoo wallaan songoone osoo itti rakkanne osoo itti miidhamne salphina keessaa tuffatama keessaa mirga miidhamuu keessaa baruun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u tokkummaa keenya qofaan mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wallaansoo keenya qofaan mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan Oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan kana qabiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa ummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee si yaadachiifna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaa irra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonne irraa buqqee akkuma yeroo biraatti lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jirra jirtu hundi keessanuu baga nagaan jiraattanii dhiyaadhaa sirba jeneraal artist Umar Suleymaan kanaan gaba sagantaa teenyaa ceenaa daqiiqaa waa xiqqoo boodanii eegallaa invite share naa godha inshallah dhimma lamarraa haasofna. Tokkoffaa mootummaadhaaf dhimma baaleetii fi rakkoolee baalee dhimmi kaan ammaas warra karaa Maqalee deemaa jiruu fi dhimmoota isaan karaa Maqalee deemanii godhaa jiranii wajjin wal qabatanii waan isaan dubbachaa jiranii fi dhugaan jirtu maali ta'ettu ilmaan Oromoodhaatii fi qeeroo biyyaatii fi alaa bakka iyyuu jirtu hundaaf hubachiisuudhaa fi diina kalee eessarraa kaaneeti eessa geenye maaliif rakkoontu nu deddeebite maaliif kaan gisee dulluume kaan nutti dardarri gadi baa kayettu takka takkaan talaallu ta'a jechuudha. Deebisaa Profeesar Isqeel Gabbisaa kannees kan dheengadda kannees daawwannee jirra. Deebisaa Sarraa'oo maaltu namaa gala maaltu namaa hubbatama warra dhugaadhaaf qabsooytanii fi haqaaf dhaabbattan hundaafu baga rabbii isin gammachiise dhugaan teessan baatee jirti akka itti baate immoo waliif himnaa jechuudha. Dhiyaadhaa artist jeneraal Umar Suleymaan geerarsa isaa kanaa booda gama sagantaa ceenaa xiqqoo booda inshallah. Diga Ayub Bakari Kamustafa Harawe guman jara akabun hasawamiti kawe Dini abdi kope dini Usmayo Musa Dini marame harka dini Yosef Gamachu Kaebisa adunya mujamata dabe kaebisa adunya kajirenya ayana Dubbin akkana taana walittire gayyana nufichisiifteen galtuu nutilleen haaloo baana nutilleen gumaa baana osoo wallaan songoone osoo itti rakkanne osoo itti miidhamne salphina keessaa tuffatama keessaa mirga miidhamuu keessaa baruun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u tokkummaa keenya qofaan mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wallaansoo keenya qofaan mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan Oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan kana qabiitiif dhugumaan dhaabbatan
qofa yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa ummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee yaadacheef. Dini Haji Adam Saado, Dini Haji Abdullahi Ganamo, Kahaji Goberida, Kahaji Nuru Dallo, Kahaji Isaac Dadi, Eka Husseini Bune, Eka Mahamudi Bune, Warrakab Sotanafi, Haddadu Anufune, Haddadu Afnufune. Dini Fatan Sailu, Dini Abhishek Garba. Dini Bakar Sabalo, Dini Bakari Ware, Lafati Chigenafne, Lafabuna Andarare, Ware Gamni Isani, Ware Isani Tanan, Wana Busete Esaren, Dalota Ti, Kunotire Dabare. Dini badofu agari, Dini nagasa kumsa. Dini elemo kiltu, Dini baro tumsa. Bahara gurracha tae, boru isilikimsa. Ifaje wako gutu, tajara abagada. Bishaan jala yaaftanii amma baduu fi badaa. Dhiiga Haji Usman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonni irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu. Jirra jirtu hunda dura aansuudhaan. Obboleeyyan kiyya islaamaa addunyaarra jirtan hundinuu kan biyya keessaatii fi lafa adda addaa kan biyya alaa jirtan kakalee fi dheengadda Iida al-Adhaa Iida Arafaadhaa tan 1440 kabajaa turtan hundinuu. Baga Rabbiin Iidaan isin ga'e Iida gammachuudha, Iida badhaadhina, warra amatu akkanatti Iida kabaju Rabbi isinaa godhu, warra hajji sanillee dhaqee achitti hajji sanillee bahu Rabbi nu haa taasisu. Kabara hedduudha isiniin jechuu barbaada. Irra guddaan namoonni hedduun lakkoo isaan hedduudha. Warri naa barreessitan gama miseenjeraatiin naa ergitan hundinuu hunda keessaniif deebisuudhaaf hin dandeenye. Narra laalina. Tuffadhee yookiis dubbii teessan isinii deebisaa kan nu hanqadhee maal jee osoo hin ta'in nabbaayyechuurraa bizii ta'urraa. Tanaafuu naaf hubadha hunda keessanuu lapheerraa onneerraa jaalala obbolummaa islaamaa ta dhugaasaniin baga Rabbii Iidaan isin ga'een jaa bakka jirtanitti hunda keessanuu galatoomaa warri naafillee akkasumatti gaarii hawwitan hundinuu. Itti aansuudhaan dhimma lamarraa dubbachuudhaaf dhufne. Tokkoffaan mootummaadhaaf dhaamsa qabna. Za'aaniin an dhufetun za'a maleedhaaniin beekaa za'aatii janturre haa ta'u garuu haala jirurratti dubbachuun barbaachisaa maqaa ta'eef namni kaanis viidiyoo ni daawwataa boodatti dachaan namoonni amma hin jirre boodaa daawwatanii rakkoodhaa miti. Kan dura haala qabsoon teenya eessarraa kaateeti eessa dhufte tajattu laaluun barbaachisaadha. Bara 1969 irraa kaasee qabsoon Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoo jettee gaafa jaaramteerraa gaafa 1974 Gullallee fi Finfinnee keessatti ABO jaarre jedhanii faraduu eegalanirraa gaafa jaarraan abbaa gadaa dubbii amantiidhaa oofaa jedhanii irra duuduu eegalanirraa qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaa bakka lama cabsanirraa kan gaafas dardara ture haarra dulloome. Qabsoon tun Haayile Sillaaseerraa Jeneraal Taaddasaa Birruu gurgurachuurraa jaarraa abbaa gadaa gurgurachuurraa 1990 takkatti Oromoo guutuu waraanaa wajjin gurgurachuurraa qabsoon eegas booda Eertiraa teessee tanaggadaa laayisansi taatee itti dalagachuurraa osoo rabbi godhee qeyroo biyya keessaa kaasuu baate osoo rabbi godhee Jawaar Mohaammed Oromoodhaaf kaasuu baate osoo rabbi godhee immaan Oromoodhaa ka biyya keessa OPDO jibbamtee xureeffamtee san achi keessaa tiim lammaa as baasuu baate osoo rabbi godhee warra hattoota shiftootaa fi gantoota qabsoo Oromoo nyaachaa ture warri saaxiluu fi warri balaaleeffatu
Jolleen aktivistoota ta sodaata kan qabne maal naan jedhanii gabbaatee haqa Oromootiif falmitu gabba'uu baatte. Osoo uummanni Oromoodhaa qabsoo tana godhuu baate arrallee bakka amma jirru kanan jirru ture. Ammallee adeemsa san keessa dabarree maali eenyutu Jeneraal Taaddasaa Birruu gurgurate. If booda deebii seenaa qoradhu. Eenyutu ABO bakka lama dhoose. If booda deebiitii seenaa qoradhu. Eenyutu jaarraa abbaa gadaa qabsoo islaamummaa oofa malee ta Oromooti miti jee akkarra duulan akkarra bobbaan ta gosaa oofa jee eenyu godhaa ture. If booda deebii qoradhu. Eenyu 1990 takkatti qabsoo Oromoodhaa hidhannoo raayiqe. If booda deebii qoradhu. Eenyu Jeneraal Waaqoodhaan qabsoon inni gaggeesse tabaaleeti malee ta Oromooti miti jee Amaaraa wajjin uummata sabaa-sablammii taanii wajjin itti duulaa ture. If booda deebii qoradhu. Eenyu 1990 takkatti qabsaa'ota Oromoodhaa hunda qawwee hiikkachiisee kaan gurguratee biyyaa booleen bee. If booda deebii qoradhu. Eenyutu Nadii Gammadaa dhabamsiise. If booda deebii qoradhu. Eenyutu Mullus Abbaa Gadaa ajjeese. If booda deebii qoradhu. Eenyutu Eertiratti qabsaa'ota silaawwamoo taaneeti Oromoof duuna je'ee bee itti taphachaa gurgurachaa maallaqaan jijjirachaa qabsoo Oromoodhaa nyaachaa ture. If booda deebii qoradhu. Eenyutu Eertiraa taa'ee biyyaa Siiriyaa ta'e jees jalaa didaa ture. If booda deebii qoradhu. Akkatti qabsoon tun as geesse if booda deebii qoradhu. Isqeel Gabbisaadhaa arra leencoolataa gaafa dardaraati. Isqeel Gabbisaadhaa Fireemaashoo gaafa dardaraati. Isqeel Gabbisaadhaa hattoomina isaan itti oofaa turan arraan tana haareetti itti oofaa jira. Nu gurgurachuudhaaf dhaqe. Ummata nu hannuudhaaf dhaqe. Nuuf qabsaa'uudhaaf miti kadhaqe. Nuufi miti. Nuufis qabsaa'ee OMN rabbee haasee faarsaa turre gaafas hattoomina gizee eegale immoo hattoomina jira jenneetti himnaa jechuudha. Deeggadde gadi beeti intervii godhee ture. Arra Isqeel leencoolataa guddatee wanni niin ja'uuf. Leencoolataa gaafa dardara. Leencoolataadhaa irraan sii deebi'ee si yaadachiisa. 1990 takka waraana ni diige. Nadii Gammadaadhaa ni dhabamsiise. Hayyoota silaa hadheeffatan ka qabsoon Oromootun nama dhugaa harka dhaqu qabdi. Abbaa dhugaa harka dhaqu qabdi. Ka humnaan nu dhufe humnaan. Ka tolaan nu dhufe tolaan. Biyya teenya darnuutu abbaadha jee warra yaa'u. Gurguratanii dhabamsiisanii achi buutee godhanii ifii jiraachuu jiran. Arrammoo bakka qophiin Oromoo jirtu hundatti dhiyaatanii nyaatanii dhuganii taa'u jiran. Jiraan Nadii Gammadaadhaa irra bakka silaa uummanni Oromootti walitti qabame. Jira jaarraa abbaa gadaadhaa bakka uummanni itti walitti qabame. Jira mul'is abbaa gadaadhaa bakka uummanni itti walitti qabame. Jira jaallee Jeneraal Waaqoon bakka uummanni itti walitti qabame. Jiranii uummanni Oromoodhaa ka qabsoo Oromootiif dhabamaa ture san hundinuu jiran. Maaf isaan jiraatan? Siif qabsaawaan turre urmii dheereeffachaa si jeesaa jiraachaa turan. Si gurgurachaa turan. Si taphachaa turan. Si nyaachaa turan. Si nyaachisaa turan. Tanaaf isaan arrallee biyya keessa yaa'anii bakka qophiin Oromoo jirtu hunda daddeemaa nyaachaa dhugaa arrallee si gurgurachuudhaaf akka kalee jaarraa gurguratanitti akka kalee Jeneraal Waaqoo gurguratanitti akka kalee Nadii gurguratanitti akka kalee Jeneraal Taaddasaa gurguratanitti akka kalee Mul'is Abbaa Gadaa gurguranitti akka kalee Araarsoo gurguranitti akka kalee qabsaa'ota Oromoo gurguranitti arra dargaggeessi Oromoo Abiyyii fi Lammaa gurgurachuuf deemu jiru keessaa tokkoffaan Isqeel Gabbisaati. Si gurgurachu Isqeel Gabbisaa leencoolataa gaafa dardaraati. Leencoon Mallas Duunaan Itoophiyaa dhaqee as deebi'e. Jijjiiramni kun dhufnaan Suudaanii gadhiisee dhaqe. Keeniyaa cehee dhaqe. Bakkuma Oromootti gurguran hunda maa jarri kun dhaabbata. Oromoo naannoo kudha takkaa keessaa wannummaan isaan diina jala caanii barbaadantuun tami. Haasawni Isqeel Gabbisaadhaa hangam takka akka hattoominaaf achi dhaqe kan namaa saaxiluu jechuudha. Haasawni Isqeel Gabbisaadhaa wanni inni achi dhaqeef gola keessa taa'anii waan haasawan jira. Haasawsaa isin dhageessisuu hin danda'a jechuudha. Haasawsaa ragaadhaa hojii dubbannaa jechuudha. Silaa waa hedduu jira tatti gabbaasanii nama hedduutu nu booyaa jira saniif dhiisna. Haasawa inni immoo amma intervii godhanii naa obsa kunooti.
interview godhan irra dubbatee jira. Geetaachoo Asaffaati wajji osoo wal argee footoon kaa'a. Hay. Geetaachoo Asaffaati wajjin an wal argee footoon koo ni ajjeesa malee. Geetaachoo Asaffaati wajjin kaa'a buttaa wal argee ni ajjeesa malee footoon koo. Geetaachoo Asaffaati wajjin wal arguu diddaaf Jawaar Maqalee dhaqurraa dhaabbatee bara. Geetaachoo Asaffaa osoo argee commander in chief Nazir ni ajjeesa malee intaa'u bira footoon koo. Geetaachoo Asaffaatiin osoo wal argee jabjabbeen ni ajjeesa malee footoo wajjin koo. Geetaachoo Asaffaa ilmaan Oromoo dhiiga xuuxee wajjin footoon ka'ee Oromoo biratti nama duraa ta'uudhaan addunyaa irratti an beekamaa footoon isaa maqaan beekamneef jechuunsaa Geetaachoo Asaffaadhaa ajjeesuuf fedhii kan qabne nama agarsiisa. Geetaachoo Asaffaadhaati wajjin an footoon ka'u yoo arge ni ajjeesa malee. Hattoomina isaan namaa ifa baasaa jechuudha. Viidiyoon inni dubbate kunooti isiniif itti raqaa ragaadhaa wajjin akka ilmaan Oromooti taatutti gabbaasna jechuudha. Ragaadhaa wajjin waa tolaa bar ragaan kun warri tokko asirra wayin jechuu barbaada. Sheer godha birangaa ni daawwata. Nin beeka akka riiba dhabee daawwatu mucaan san maal dubbatee amma yaa dhiiroo jee akka inni viidiyoo gadhiise moo gad hin dhiisne yaa dhiiroo tatti aantu gadhiise moo gad hin dhiisne ngaasaan jee akka inni riiba dhabu nin beeka. Nama tokko jira ka garaansaa dubbaadha. Akkuma sammuunsaa dubbaatti garaansaa illeen dubbaa baaseetu manuma deemu jira ka iita'e ka fakkaatu. Namoonni tokko mootummaatu isa ergate tahaa jaaniiti gowwoomina isaanii jechuun siyaasaa wallaalina isaanii if nama agarsiisan. Akka mootummaan isan ergatiin beeynee irraa dubbachuu jirra bara. Hubanneeti irraa dubbachuu jirra. Mirkaneeffanneeti irraa dubbachuu jirra. Mootummaan maal dhabdee iskeel ergatti? Maal inni? Maali ishiish? Maal ta'eeti baga mootummaan ta'ini baga nama mootummaan walii galuun ta'ini silaanu gurgurate. Baga mootummaan tun akka silaa akkuma leencootti Abiyyii fi Lammaa fi ODP gurgurata. Baga mootummaan ta'ini inni maalii mootummaan isa ergatti ta dura. Nuti maas warri asirra gabbee waa dubbatu ragaa qabatamaa wajjin mirkaneeffannee gabbaanee dubbanna malee akkanumatti irraa kaaneen dubbanna. Gola keessa warri mataan buqqee kan hin baanu san warri mataan dubbaadhaa kan hin baanu san iskeel gabbisaa mootummaan ergachuudha maltii mootummaatu ergate tahaa jaanii warri makmaakaa turtan ammaan tana baga rabbii isin xiqqeessee isin qaanyeessee isin hin jan akka mootummaan hin ergatin inni nu dubbate. Tanaaf dubbiin teenya haqaa haqni keenya baga nuu bahee jenna jechuudha. Dhugaan teenya tana maqalee hundeyne maqalee ta'uu footoon tun maaliin himti achi ta'uu isaatu dhaquu isaatu ragaadhaa miti inni maqaleen dheyne bakka biraa ta'uu malaa hatti ol harkan warra jettaniifis maqalee dhaqee inni nu ragaa bee baga qaanyooytanii isinin janna. Fuulduraaf barnoota isin haa ta'u hanga isin yaaddanii ol laayina qabna. Hanga isin quba qabdanii ol odeeffannoo qabna. Tanaaf waan irraa dubbannu qoma dhiibnee ija teenya qulqulleessinee gabbaanee dubbanna. Maqaa ragaatti qabnuuf maqaa dhugaatti qabnuuf iskeel oguu asirra gaafii gaafatan wahumanni jiru batachuusaa qabbanaawee bilchaatee akka sadarkaa nama piroofeesaraatti dhugaa jirtu lafa kaayee dubbachuu dhiisee loluudhaan finciluudhaan wanni inni garsiise taleen coolataadhaa taamaddi 27 ta Tigree jalatti inni nu gurgurate na yaadachiisti jechuudha. Arras qeel nama Tigree jala nu gurgurachuudhaaf leen coolataa 1990 takkaa bakka bu'ee wayyaaneedhaa wajjin halkanii guyyaa gola keessatti dukkana keessatti halkan walakkaa bakka addaan wal arkuudhaan bakka kophaan wal arkuudhaan sababa yuunivarsiitii Maqalee godhatee hattoota mishigiisan dhaqaniin
waan oromoo hongeessaa nama karoorfatee fixatee as deebi'e awwallollee dhaqee jimmallee dhaqee jijjigallee dhaqee maqalee dhaqee maalii sababa ja'uu dhiyeessan jarri kun sababni isaanii kun sababa hattuudhaa kan nama hin bitamne ta'u namni mataa qabu ni dalagaa jechuudha ni dalaga irraa hubata maaliif jijjiga mishigii diinota oromoo diiguu barbaadaniiti miti yeroo ammaa jimmaan hattoonni aangorra turan mishigii godhatanii jiraachaan jiran wallo keessatti hattoonni mootummaa abiyyi ajjeesuu barbaadanii fi abiyyiif ajajamuu didan ka biyyata dafan qolchanii aangoo tana oromoo irraa fudhachuu barbaadan mashaganii taa'utti jiran bakkitti warri aangoo oromoo irraa fudhachuu barbaadu mishigii godhatee taa'u jiru eessa maqaleedha tanaaf maqalee dhaquun adda maqalee dhaquudhaaf jimma dhaquun takkoo miti biitii Itoophiyaadha wanni jaan hin jirtu Itoophiyaa silaa taatee maa Geetaachoo Asaffaan qabamu maqaadhaaf Itoophiyaa maqaleen bari Itoophiyaa Geetaachoo Asaffaan kanninuu yattee dhorkattee taa'u jirtiin hin ajajamnuu jaaniiti didanii taa'u jiraniifiti maallaqa qaban hunda achi galfatanii abbaa isa baat achi jira abbaa isa hayyee achi jira Suyyuun Masfiin achi jira hay Geetaachoo Asaffaa achi jira Geetaachoo Raddaa achi jira warri mootummaa irraa ka'e hundi mishigii godhatee bakki taa'u jiru maqaleedha maqaleen walloo wajjin takkaa miti namichi walloo dhaqee fi namichi maqalee dhaqe tokkoo miti walloos dhaqee maqalee waan dhaqe maalii jechuun tanaan tooftaatti nama gowwoomsan tooftaa leencoollataadhaa amma dura nutti taphachaa ture arra dargaggeessi leencoolataa bakka bu'ee oromoo gurgurachuuf deemu jiru Iskeel Gabbisaati jechuudha eeggachuu danda'u qaba haasawni inni dubbate maali daawwadha ragaadhaa wajjin takkaan inni irraa isin ibsa sooshaal miidiyaa irrattis wantootni ta'aa jiran baay'ee argaa turre Geetaachoo Asaffaa fi Geetaachoo Raddaa wajjiniin ta'uutiin maqaleetti argameeti jira jedhamaati jira waan san akkam jettu yoo kaaba Itoophiyaa kaaba dhaqxee Mete wallos dhaqeeran yuunivarsiitii wallos dhaqeera maqalee lisi pirezidantii sana waame waa'ee federalizimii irratti dubbadhee na waame namoonni wal gahanii akkuma yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa keessa jirutti maqalees dhaqee yaa warra inni maqaleen dheeyne ettanii xabaqaa dhaabbattaniif baga rabbii sin qaanyeesseen walloo kibba dhaquun badiyoo taate walloos dhaqee namni kibbamaa dheeyxe jeen hin jiru bara gaafiin teenya bara maqalee gudheeyxe maa warra mootummaa tana jiisuu barbaadu wajjin guyyaa wal harkuu dhabdee halkan dukkana keessatti gola keessatti bakka namni sin agarreefi si quban qabnetti maa jaraa wajjin mari'attee halkan si gaggeessanii maalii wanni ati achi gootee fiddee dhufteedha maa yuunivarsiitii dhayxee miti bira no maal jara kanaa wajji mari'atteedha dubbiin dhugaadhaa isiisan maa maqalee dhayxeedhaa miti maqaleen maa mootummaa nu dhaqu jirtiimi wayitti kaane mootummaadhaa mootummaa bira ni dhayxe injineer Taakkala Uumaadhaa kaama dhukkee irraa kaasu jirru gaafa maqalee dhaqe wayirraa dubbanne dalagaaf dhaqe mootummaadha yoo irraan tana obbo Shimallis ka'ee maqalee dhaqe irraan dubbannu mootummaadhaatu amanee ergachuu jira ati mootummaadhaa miti wannummaan maqalee yuunivarsiitiin si qofaa fi si isqeessumaa fi bar wanni nama ajaa'ibsiisu piroofeesaroota fi beektoota oromoo hunda keessaa maqalummaa yuunivarsiitummaan sumaa fi Baqqalee Garbaa kophaa yaammattee mari'attu tun tami yuunivarsiitiin tun tami saniifuu maqaa kavariiti yuunivarsiitiin maqalee tanaaf gaafiin teenya guddaan wanni ati achii godhaa jirtu hattummaadhaa badiidhaa oromoo gurgurachuu deemu jirta basaasummaadha dalagu jirta dantaateetiif achi deddeemu jirta nu hongeessuuf achi deemu jirta tiim lammaa hongeessuuf achi deemu jirta achi teessee tiim lammaa jijjiiraman finne mootummaan tun jijjiiramni hin jiru jechaa afaan hundaan haasoytee akka dhufte atuu ragaa fi rabbaate
saniifirraa Oromoon si eeguun barbaachisaadha. Jaarraa kana keessatti leencoolataa gaafa dardaraa ka Oromoo gurgurachuu deemu jiru Isqeel Gabbisaati wanni jennuuf ragaa tanarra dhaabbanneeti jechuudha. Dhageeffadhaa waan inni himma jedhu. Geetaachoo Asaffaa hojii wal agartee jedhan jechuudha jechuudha. Suuraa wajjin ka'a maaliif suuraan qabunni maal akka inni fakkaatu. Geetaachoo Asaffaa suuraan qabu nuti maxxansaan turre. Geetaachoo Asaffaa Komaandara Naziir Ajinuuraa maxxansaan turre. Aktivistoonni adda addaa maxxansaan turre. Suuraan Geetaachoo Asaffaadhaa maxxanfamaan turre. Akka gaariitti Geetaachoo Asaffaadhaa Oromoon Itoophiyaa keessa jirtuu fi sabaa sablammiin hundi beeytu yoo taate malee osoo Geetaachoo Asaffaa arke suuraa wajji ka'aa Geetaachoo Asaffaadhaa suuraa maqaan qabnee fi hay suuraa dhabuusaatiif rakkachuu jirtaati. Isa beeksisuudhaaf rakkachuu jirtaati. Geetaachoo Asaffaa osoo gartee akkamii footoo wajji kaatan ijjeesta malee Isqeel. Hay qaqaanyimi Isqeel nama Oromoo akkas godhe. Nama Oromoo akkasitti ajjeese. Nama qabsoo Oromoodhaa laamshois. Nama obboleeyyan keenya mana hidhaatti miilarraa mure, harkarraa mure. Nama dhalaa teenya dubartii teenya gudeetaa ture. Nama biyya keenya saamaa ture. Nama barattoota keenya gudeetaa ture. Dhalaa babbareedduu hunda akka fadhe godhaa ture. Nama biyya amma 27 dhiiga uummataa sabaa sablammiidhaa tuutaa ture. Yoo garte akkamiin footoo wajji kaataati. Qaanyiidha Isqeel maal taate boo ishi nama gurgurachuuf akkana bololuun maali akhi. Qaanyiidha maaluma gootaa footoo anniin ajjeesa malee footoo wajjin ka'u. Saniifu footoo isaa wajji ka'uudhaaf ati abdii firraa qabdaa jechuudha. An sodaan firraa qabaa barisarraa. Maqaa obboleeyyan kiyya kabiraan irraa ajjeesaatii kanaaf hin dafee ajjeesa. Namichi kun aangoo heeraaf dhiyaachuu dideeti. Mootummaa federaalaaf dhiyaachuu didee manni murtiitiif dhiyaachuu didee fujitiif bar namichi yakkamaadha. Yakkamaa barbaadamu. Nama heera mootummaa Itoophiyaatiif buluu dide. Nama harka kannuu dide. Nama Xaqlaa Ministarchicha keenyaaf ilma abbaa gadaatiif harka kannuu dide. Nama biyya tana keessatti eemara dide. Mana murtii dide. Abbaan fedhe dhufee ana qabu jee taa'ee lixarraa waraana shaneedhaa shiftaa jaarratee lolchiisaa Harargeerraa cinaaksanii fi kana hundatti ilmaan Oromoo ficcisiisaa ture osoo beeytu meesoo bordoddee karaa kana hundatti asaboot ilmaan Oromoo ficcisiisaa ture ajjeesisiisaa ture namichi kun Affaarirraa yaa'ii goosisaa ture Sidaama keessa yaa'ii goosisaa jira Itoophiyaa tana guutuu keessatti Amaara keessa naannoo Amaaraatti akkas goosisaa Itoophiyaa guutuu keessatti tasgabbiin akkan dhufne maallaqa amma 27 zarafeen yaa'ii uumaa namicha jiru wajjin suuraan ka'aa gizeette ati nuu qabsaa jirta. Akkami suuraa wajji kaata. Namni Oromoodhaa akkamittiin Isqeel Gabbisaati wajjin suuraa Geetaachoo Asaffaati wajjin suuraa kaaja. Jawaar bar Geetaachoo Asaffaa aangoo irratti wayyaaneen deebisnaan Maqalee dhaquudhaa kakee hambeeber eega isa deebistan. Hin jijjiiramne isin jee tanaaf hafeeber achirra. Ati immoo suuraa wajji ka'uu barbaadde. Nuti maa waan isaa wajji gootee dhuftee maa beeyneeti uummata Oromootti himnee jirra duruunu. Hanga uummanni Oromoo ammas hubatu godhu jirra maaliif? Inni kana laal Isqeel Gabbisaa kana kasilaa Geetaachoo Asaffaati warri isaa falmitan jechuudha. Kasilaa Geetaachoo Asaffaati wal arke footoo wajji ka'ee dhufu. Addunyaa irratti kana Geetaachoon jee beeksisuudhaan beekamuu barbaadu. Ka ilmaan Oromoo nama dhiigarraa xuuxaa ture hijaarraan baane. Hin ganne akka lamada mootummaa tana hin cinqine malarraan goone isa kana gurguratu. Isa sanii jechuudha wantiin Isqeel Gabbisaadha. Hattu kakheetii kanaan nu gurgurachaa ture qabsoon teenya nu harkan laamshooyte as geenya tiim lammaa gurgurachuudhaaf dhayxe qabsoo ODP'n ammaan tana ilmaan Oromoodhaa qeeroodhaan dhufte tana maallaqatti barbaadaaf dhayxe malee nuuf hadooddeeti miti osoo nu hadooddee Geetaachoo Asaffaati wajjin suuraa ka'aan jettu beeksisuudhaaf ammaas kijibde tara lama kijibde Geetaachoo Asaffaa suuraan qabuu jettee boodarra suuraan isaanii jirti tadaddeemaa turte intalti interviisi goote leensi kofaltaa Geetaachoo wajjin footoo haataa jette isiin leensi kofalte daawwadhaame haqni kanatti funyaan qaban afaan qaban funyaaniin dubbata. Kaate waan hin beekamneefi utuu na agarsiisanii ta'e silaa suuraa wajjin ka'eeni ani nama Geetaachoo Asaffaa biyya lafaa irratti barsiisu nama tokkoffaan ta'an ture silaati. Maal akka inni fakkaatu waan hin beekamneefi utuu na agarsiisanii ta'e silaa suuraa wajjin ka'eeni
ani nama geetachoo Asaffaa biyya lafaa irratti barsiisu nama tokkoffaan ta'an ture silaati. Isheen Lammaa Magarsaa Geetaachoo Asaffaa ni beeka. Muummichi ministeera Dr. Abiy Geetaachoo Asaffaa ni beeka. Obbo Shimallis Geetaachoo Asaffaa ni beeka. Obbo Addisuu Araggaa Geetaachoo Asaffaa ni beeka. Daninnatiin hundi Geetaachoo Asaffaa ni beekti. Atiitu hin beekne. Akka uummanni hin beekne fakkeessite osoo arkee footoo wajjikaa tokkoffaatti ta'uudhaaf itti beekamuudha. Rakkoon ta'e beekamuudha. Geetaachoo Asaffaa wajjin footoo kaatee beekamuudha rakkoon kee. Akkami hattuun akkana qabamtii jechuudha. Hattuu akkitti rabbi arraba dabsa hattuu. Gaarii dubbateetti fakkaata Masqal Gabbisatti. Hattoomina isaa immoo rabbiin jalaa uummata Oromoo kaa qalbii qabuu fi angullaa qabuuf uummata Oromootiin jeebeeke nama afaan Oromoo dubbatu hin jenne. Tanaafin siddaamaan afaan Oromoo dubbate hundi Oromoodhaa miti. Afaan Oromoo dubbate hundi Oromoodhaa miti. Uummata Oromootiin baana. Qalbii rabbi kanneef angullaa rabbi kanneef hay arrabnummaa gurbaa maal dubbataa jechuudha hatticha saa ta'uu asirraa beektaa jechuudha. Maaliif namni Oromoodhaas Geetaachoo Asaffaa arkee wajjin footoon kaa'ajee tokkoffaan isqeelii jechuudha. Maaltu isa akkana godha maallaqa fudhate. Maaltu isa akkana godha ergama isaanii wajji qabu. Silaaniin ajjeesa jee arraan tana dubbii waamii ooyti. Waan nuti bushooyne osoo baris annama baris Geetaachoo Asaffaa arkee wajji footoo ka'uu miti nama Geetaachoo Asaffaa yoon arke waan inni Oromoo fi sabaa sablammii godheef ajjeesee achi du'uu silaa carraa san harkadhee osoo jette arraan tana agarte kunoo Geetaachoo Asaffaa yenneeti footoo gadsi baasna. Ati mar silaa arkee footoo wajji ka'aa wanni ati jettuuf akka san kan jennee fi namoota waan kana sirra qaban aarsitee haa ta'u danfistee haa ta'u akka feetettu haa ta'u waan maaltu narra jiraa si cinqu jirtu san maaltu narra qabamee si cinqu jirtu san daftee baruudhaaf shaakala jirtaa jechuudha. Rabbiin akkana dabsee si afaanii baasa. Dhageeffadhaa waan inni tanatti aanee jiru. Dhugaan akka baati. Naantaane tun argadhe silaa wajjinan ka'an ture silaa ittiin dhimma baheetanii akkuma itti qofaltu laalaata gaazexanyitti akkas jibbamaa kana nama akkas eenyu akka inni ta'e hin beekamne tun argadhe silaa nan beeksisaa nan ture. Kanaaf inni lawaan Maqaleen yaan Itoophiyaan keessa jiraan jedhamayyuu kanaaf akka waan haaraatti fudhadhu. Maqaleen Ameerika jirti namni jee jira. Maqaleen Jabuutii jirti namni jee jira. Maqaleen Somaaliyaa jirti namni jee jira. Maqaleen Suudaan jirti namni jee jira. Maqaleen gola shiftoota Oromoo aangorraa baasuu barbaaddu gola shiftoota wayyaanee gola hattoota gola qabsaa'ota farra Oromoodha warra maallaqa ilmaan Oromoo irratti dhangalaasee qabsoo Oromoodhaa laamsheessee ilmaan abbaa gadaa kamasaraa seene kana biyya akka isaan hin bulchinee fi abbaa lafaa abbaa haqaa akka isaan hin taane irratti dalagu jiran aangaa'onni hattoonni bara 27 Oromoodhaa fi sabaa sablammii akka shilmiidhatti dhiiga xuuxaa turan. Bakkitti dhokatanii fi mashaganii taa'u jiran bakkitti dhokatanii daawwa qabatanii taa'u jiran Maqaleedha. Namni mootummaan hin ergatinii karaa Maqaleechi deemu akkuma Koloneel Gammachuu ayyaanatti ergama fudhatee biyya shiftaadhaan shororkeessuudhaaf maallaqa ittiin dalagan fudhachuudhaaf biyya balaa jala buusuudhaaf takka akkanatti jijjiiramni hin jiru jee mootummaa tana dura miidiyaadhaan isinii dhaabbadha kafaltii xiyyaar kana asoofaa jechuudhaaf Maqalee deemu jira malee. Wanni Oromoodhaaf deemuun jiru mootummaan if dandeesseeti yoo barbaadde abbaa gadaati yoo barbaadde abbaa feeteen ergiti. Saniifoo Boskal namni Maqaleen Itoophiyaa ala jeen jiru. Maqaleen Itoophiyaa ala yoo arra dura si fakkaattee jiraatte ati sirreeffadhu. Nuti kayyachuu jirru Maqaleen gola hattootaati gola shiftootaati gola farra qabsoo Oromoo tanaa. Bakkitti qabsoon Oromoo irraa laamshawaa maallaqni irraa dhangala'u jiru Maqaleedha. Namni immoo osoo mootummaan hin arganne ifumaaf halkan gurraacha deemee Maqalee keessa deddeemu hattuudha Oromoo gurgurachuu deemu jiraa siin jechuu jirraa barnuti. Atillee leencoo lataa tokkoffaa bara 1990 takka leencoo gaafa dardaraa taateeti arral Abiyyii fi Lammaa fi qabsoo qeeroodhaa gurgurachuudhaaf Maqalee keessa deemu jirtaa
sitti mujjirraa bara. Ragaan viidiyoo maaliif na waraabanii jetteen galoltumoo qaanyi miskeel akkamitti boo hay wanni si waraabneef immoo attuu ta'uu kee uummata Oromoo garsiisuuf yar. Hay nu sossobuu fi uummata Oromoo sossobdee qabsoo Oromoo tanaaniif dura oofu jireettee godinoota irra deddeemtee nu taphachuudhaaf qabsoo yaa'ii kaastu nurra dalaguudhaaf waan deemtuuf bar hattoomina keessi saaxiluudhaaf halkan gurraacha si waraabnu wanni waraabamteef tanaa bar. Dhageeffadhaa waan inni jedhu. Amma tawaayee federalizimii achi duwwaatti hin dubbadde miti. Iddoo baanettis isuman dubbadde Maqaleettis. Namoota hojii wal agarteetta nama karaa irratti dhufe dubbiseera nama baay'ee ergeera dubbiseera. Garuu namoonni siyaasa atti deemsistu hin jaallannu. Namoota walit dhufeerraa namaan kararra walit dhufeen nama hedduu dubbe amma viidiyoon nuti sirra gadhiisne ta kararra walit dhufanii obbo Skeel Gabbisa Professor Skeel Gabbisa viidiyoon san nama kararratti halkan walakkaa walit dhuftammoo nama mana teessanii mari'attanii si gaggeessuudhaaf gabbaanii shaashaa godhanii si gaggeessu jiran viidiyoon waraabamtee dhufte san ta mana keessa kararra walit dhuftanii guyyaa adii halkanuma gurraachaaw gola keessa maaltu si of hattummaadha malee saniifuu afaan keetii fi viidiyoo waliin deeggaru afaan kee fi wanni viidiyoodhaa waliin deeggaru ati namaan kararra waliin dhufeettaa viidiyoon teemmoo ta kararra waliin dhufanii miti ta gola kophaatti waliin dhufani ta bakka iccitii waliin dhufani ta halkan gurraacha waliin dhufani ifan jirre ta nama dhokotanii waliin dhufani viidiyoon tee. Tanaaf hattummaaf achi dheeyxee jenna jechuudha. Tanaaf sitti himna. Dhageeffadhaa waan inni jedhu. Hangaasaa yuutuuban qabu namichi yuutuubaa haasoitu. Yuutuubaaf jecha naasa'u Oromoo jecha naasa'u. Jedhanii ergaa ati argitu sana jibbanii miti namni waa'ee ergaan dubbise namni kaase hin jiru. Hin dhaqee abaluu wajjin wal argee yookiis immoo gaazexeessituu na dubbiste sana miilisee sirriitti uffatan uffanne waan akkas akkasiiti ka jedhan. Maal jedhee yoo ta'e sirriitti haasa'uu dandeenya. Maaltu dubbatame ka jedhu. Kanaachi hojii wal agartee eenyu hojii wal dubbatte kan jedhani inni oduu ganda keessaati kanaaf waa isaa waan ani siyaasa isaan hagala. Nama tokko yoo ergaa inni dabarsu hin feetu ta'e ergamaa sana dhoqqeedhaan faaluu qabdaadha. Kun immoo toftaa siyaasaa erguma siyaasni dhalatee waan jiru waan ta'eef isa akkasiin dhiifanii badaa yeroo hin qabu. Egaa Profeesar akkuma kaasaa jirtanitti Maqalee deemuun akka ajandaa guddaatti ka'uun isaa egaa tarii namichi Geetaachoo Asaffaa jedhamu akka barbaadamuu fi nama waan dabaa uummata Oromoo irratti raawwate biyya kana keessatti raawwate ta'uu isaatii wal qabatee seeratti illee akka dhiyaatuuf waamichi garaagaraa taasifamaatii ture. Toon argadhee suuraa waliin ka'aa jettaniiti jirtu. Gaazexeessatti sana galatoomii jennaan itti qofalte osoo namichi akkasitti ilmaan Oromoo akkas godhe ilmaan Oromoo osoo harkadhee suuraa wajji ka'aa jettanii jirtanii maaliif si qofalte gaazexeessittiin fuula kee dura teessee si ilaalu jirti jechuudha waan ati taate si gad argarte akka nuti halaalaa ragaadhaan si garru kanatti si dura teessee si gad agarte hattummaa atitti jirtu jechuudha shayxaanummaa atitti jirtu ergammaa atitti jirtu. That is why dhimmi Oromoodhaa nu laallata dhimma abbootiin teenyatti wareegamte dhimma ilmaan Oromoo hedduun itti wareegamani hattuu seenaarraa barachaa dhufne leencoo lataa bakka nu buutee Oromoo gurgurachuu sitti hin dhiisnu nuti if keessaa luqqisnee si baasna malee nuti ummata Oromoo isuudhaa fi miti qabsaa'u jiru.